afaan Arabiitiin, afaan adda addaatiin jechaadha. Wayita beeksisa gootanii ofii keessanii afaan Ingiliffaaf barreessuu isheetti hin tolu. Sanaafiin akkamitti karaa salphaa ta'een wantoota adda addaa beeksisa gootan barreessuu akka dandeettaniif isin gargaaru. Isin hin mijatu jechaadha. Amma fakkeenyaaf isitti Instagram agartanii, Facebook agartanii, Google search waan jedhu agartanii as keessa waa hedduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani Instagram fudhachuu danda'a. Instagram ni fudhaa. Ana asitti barreeffama asitti qopheeffattanii appii isaan kun maqaan isaallee kana jechaadha. Isa kana gadi buufattan jechaadha. Jumaanuu fakkeenyaaf amma ani afaan Jarmaniis yoo barbaade afaan Ingiliffaatiin yoo barbaade kun as dhuftanii jechaadha. Afaanonni as jira. Namni barbaadu afaan garaagaraa jechaadha. Afaan keessa jiru afaan hedduudha jechaadha. Waliigalatti afaan Arabiin hin jiru iyyuu. Turkiin hin jira. Keeri maraafuu inshallah isin rakkoon qabaatu afaan bakka barbaadan as seentanii asitti hiikkachuu dandeettan jechaadha. Fakkeenya waan bakka kana barreeffatan jecha. Fakkeenya ammaan asitti jetes Instagram ni nataadha ammatti waan jiru jedha. Yoo inni barreeffama dogongoree na gaafata. Qubee gurguddoo jecha. Amma fakkeenyaaf asitti kun immoo hin barreessa. Karaa kanatti jecha bakka kanatti barreessa. Ani immoo kan nama barreessuuf ishee itti godhee jechaadha tuqa. As dhufee jira jecha amma kun bakka kana jira. Amma immoo akkana gattuqa. Asitti kunoo yet Instagram Constellus Givoodin. Naxaa ta'ee jira Instagramni. Amma immoo asitti akkana godhee asii fudhee jechaadha. Asitti fidaa. Asii fuudhee immoo kunoo bakka reefee wal irraa deemee as dhufa jechaadha. Asittiin galfadhaa barreeffama san jechaadha. Achi booda immoo kunoo jala kanatti kunoo create kan jedhu kan gattu qadha jechaadha. Achi booda kunoo isa tokkoffaa kana tokkodha jechaadha. Isa kana immoo kun as keessa gala jechaadha. Achi booda isa kana tokkodha. Isa kana koppii godhee jechaadha. Akka barreeffama dheeraa naa barreessuuf. Ayi fedhadhaa. Asi guuttaadhaa asitti illee isuma galfadhaa jechaadha. Barreeffama namni kan barreeffama baay'inaan hordofa akka jedhudha fakkeenyaaf parsantii 62 manni kana barreeffama kana kan barbaadu jechaadha. Kunoo amma asitti na barreessee jira. Isa kana immoo jidduudhaa haqa jechaadha. Kana gattu kee inni kun 32 faayidaa waan hin qabneef kana akkana siifadhee akkana godha. Achi booda immoo kana guutuu isaatu iyyuu akkana gadi fidadhee asirraa ayi seena jechaadha. Sun amma fakkeenyaaf amma inni kun afaan Ingiliffaatiin jira waan ta'eef afaan Ingiliffaa kana jijjiiree as kaawwadhee as sideeffatan jechaadha. Kun isa kana gara afaan Oromootti deebitanii jirtanii oduu gammachiisaa itti fufee jira. Amma Instagram nama hundaaf guutumatti bilisa ta'eera. Kun agartan jettan jechaadha. Akkanumatti deebisanii kanuma kana poostii gootan jechaadha. Kunisuma achi booda kun walitti koppii gootanii. Kana immoo yoo koppii gootanii booda immoo fakkeenyaaf nama asii fuudhee gara Facebook iyyaa deemee jechaadha. Yoo barbaade immoo appiin biraa kana appiin kun isa kana. Barreeffama amma barreesse kana akka viidiyootti akkana dabarsu. Akka viidiyootti akkana fakkeenyaaf viidiyoo hojjetee jechaadha. Fakkeenyaaf akkana garseenii
Isin as keessa seentanii jechaadha. Asin keessa seentanii diinii kun bakka naaniin lagot gootan jechaadha. Rigistirii waan jedhamu jechaadha. Asin keessa seentanii hundi firiidhaan viidiyoo baay'ee irratti hojjetee ture. Achi booda gara Instagraamaa, Feesbuukaa maalii kanan gadhiisan dandeenye jechaadha. Afaan Oromootiin jechaadha gochuu dandeettanii mara kun qabaatu. Inshallah yeroo biraatiif deebi'ee irratti waraabee irratti dalagaa. Ammaaf isa kana jechaadha. As keessatti irratti hojjechuu dandeettan jechaadha. Fakkeenyaaf barreeffama reefii kanaa qopheessee gara biraatiin dabarsuu ni danda'a isin jedhu ture. Harkaa qabaatu. Kosii gootanii yoo barbaaddan immoo yoo paartinarii qabaattan jechaadha. Feddan jechaadha. Paartinarii yoo qabaattanii weebsaayitii nama wayii yoo beessa gootan jecha fakkeenya.